Galatoomii ashamaa harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya Finfinneen torbee kana dhimmoota garaagaraati kan isheen keessummeessaa turte isaan keessaa ijoodha ka jenne filannee isin biraan kan geenyu ta'a. Jalqaba irratti kan argannu hiriira deeggarsaa bitootessa 24 wal qabachuudhaan jiraattonni magaalaa Finfinnee kutaalee magaalichaa 11 keessatti bahaniidha jechuudha. Baatiin bitootessaa baatii haaromsa diinagdee keenyaaf bu'uura kaa'edha. Akkasumas dirreen siyaasaa baatii itti bal'ateedha. Kaba biraatiin immoo qoodinsi aangoo haqa qabeessi misoomni hundi galeessii fi giddugalli magaalaa fi baadiyyaa walitti hidhamee baatii guddinni ariifachiisan saffisaan haqa qabeessii fi akkasumas qoodinsi aangoo haqa qabeessi illee kan itti gaggeeffame kan itti argame akka ta'edha. Jiraattonni magaalaa Finfinnee dhaadannoowwan garaagaraa qabatanii bahan kun kan isaan ibsanii bitootessa 24 bara 2010 dura saboota sablammootaa fi uummattoonni biyya kanaa beekamtii walqixa kan hin arganne sabni tokko akka sabaatti siyaasa fi hawaasummaa diinagdee biyya kanaa bakka itti fayyadamaan ture bitootessa 24 asitti garuu hojii siyaasaa hawaasummaa fi diinagdee biyya kanaa keessatti sabaa fi sablammoonni fi uummattoonni biyya kanaa qixa hirmaatanii qixa sirraa fayyadamaa akka jiranidha kan mul'isu deeggarsi kuni. Gama biraatiin biiftuun bilisummaa fi walabummaa kan itti baate karaa jedhuun illee hiriirri deeggarsaa kun gaggeeffameera jechuudha. Itti aansuudhaan kan argannu Addis Masoob. Egaa magaalaa Finfinnee keessatti kennis tajaajilaa fooyyessuudhaaf kennis tajaajilaa saffisaa haqa qabeessa qulqulluu taasisuudhaaf akkuma aadaan hojii jijjiirame giddugalli Addis Masoob bakka tokkotti tajaajilawwan manneen hojii mootummaa kennuu danda'u karaa dijitaalawaadhaan magaalaa Finfinnee keessatti eegaleera. Dameessaas tokko jedhamee kan eegalame har'a jaharra ga'eera. Addis Masoob tajaajila hedduu bakka tokkotti karaa qindaa'een kan kennu gama biraatiin dhamaatii fi baasii abbaa dhimmaa kan hir'isu tajaajila ammayyaawaa saffisaa teknooloojiidhaan deeggarameedha. Kun immoo Smart Finfinnee ijaaruudhaaf imala eegalame keessatti hojii daandii banu waan ta'eef Addis Masoob akka waliigalaatti magaalaa Finfinnee kutaalee magaalichaa 11 keessatti immoo waliin ga'uuf hojjetamaa akka jiru har'atti jaharra ga'eera jechuudha. Gama biraatiin kan argannu torbee intarpiraayizootati jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti intarpiraayizoonni oomishaa fi oomishtummaa intarpiraayizootaa badhaadhina biyyaaf mata duree jedhuun torbeen kun kan gaggeeffamaa jiru. Qondaaltonni mootummaa olaanoo fi akkasumas keessummoonni garaagaraa intarpiraayizoonni immoo oomisha isaanii qabatanii agarsiisa kanarratti dhihaataniiru jechuudha. Intarpiraayizoonni muuxannoo isaanii bakka itti wal jijjiiran walitti hidhamiinsi gabaa bakka itti uumamu bakka itti immoo barnootaa fi beekumsa walirraa argatanillee akka ta'edha as keessatti kan ka'aa ture. Gama biraatiin kan argannu feestivaala wal dorgommii sarkasiiti jechuudha. Kaayyoon feestivaalichaa dargaggoota akka biyyaatti bakka bu'uu danda'an filachuu akka ta'edha. Jijjiiramanas xiyyeeffannoo mootummaan gama aadaatiin gama aartiitiin kenne hagam akka ta'ellee waltajjii irratti hubatamuu danda'udha. Magaalaa Finfinnee keessatti bakki agarsiisa aartii baay'inaan bal'inaan kan hojjetamaa turedha. Dhawaata kana wanni sitti agarsiisu bakkeewwan ispoortii hedduusaa bakkeewwan aara galfii boqonnaa bakkeewwan bashannanaa magaalaa Finfinnee kana keessatti hojjetamaa jiran immoo xiyyeeffannoo mootummaan aartiidhaaf kennellee kan agarsiisu akka ta'edha as keessatti kan ka'aa ture. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya Finfinneen torbee kana dhimmoota garaagaraati kan isheen keessummeessaa turte isaan ijoodha jennee filannee isin biraan gahaa turre kanneen hagammaatti daawwattanidha. Finfinnee torbeen kana waliin ani Sisaa Dirribaan ture. Galatooma.